بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجيفتوتك إنك كيردا. الحمد لله رب العالمين. بقى جراتني سنين جنة بقى جرتني تي ربي سبحانه وتعالى تكوفي كيس سناكات جنة. كانت آن سودان يو ربين عالما فدي إن شاء الله تعالى بروم سكينا كسينا صحابدوتا سينا عمري المخطابي كيس جرا كتا سدد تفاقين نجر. الحمد لله فارونك الله هاتي دوبا شير اللي ولي قدا مبايت اللي والقدا هرأ وني نترها سوينو إن شاء الله تعالى دولا قادسيات هاga tokko haasofnee turree jirra. Isa san agartee akka diskasiititti keessa deebina, akka keessa deebitti irraa haasoynaa insha Allahu ta'ala. Warri lubbuun waa haffazdu duuba. Achiin durattillee kutaa torbaffaa keessatti waan haasofnee jirra jechaadha. Duula Abu Ubayd bin Mas'ud as-Saqafi. Duula sanit keessatti duula san irraa dubbannee osoo bakki inni itti bu'e ingeessin duula qaadisiyyaatti dabarre. Obboleessa keenya tokkotu na yaadachiise. Jazaahullahu khayran. Wanni duula qaadisiyyaa gaffideeyyuu duula sani jechu. Duuba duulli agartee Abu Ubayd ka Faaris agartee gaafa dildila gubbarratti cabe jennee irraa haasofne. Waraanni akka gaafa san cabe takkaa hin cabne eega gaafa duula Uhuditi cabnanni akkasii takkaa ummata muslimtootatti hin argamne jenne. Sababnis maali jennaan Abu Ubayd bin Mas'ud as-Saqafiin radiyallahu anhu gaafuma sawwayte inni Madiina irraa ka'ee deemu Umar amiira isa godhu warri Madiinaadhaa amiiran godhini inni kun iimaana qaba malee gahee agartee kaalolaa hin qabu jedhanii jennaan Umar dide. Gizee namni naa awwaatuu didetti namni naa awwaate isa isuman godhaa jedhe Umar duuba. Akkas irratti isa godhe. Duuba inni onnee qaba malee tooftaa lolaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala abbaa ofii kenneef kennaa akkasitti hin qabu. Guutuun qabu osoo hin ta'in akka barbaadamu sanitti hin qabu. Waraana agartee ka Madiinarraa haga argate fudhatee karaa kanarraa osoo dabalatu deemee waraanni isaa waraana 10,000 gahe. Waraana 10,000 waraana agartee Faarisiitiin wal qunname dildila gubbatti. Warri Faarisii isintu nutti ayicee ammoo nutu isinitti achi ce'a jennaan marii godhanii ummanni muslimtoota lakki nutti as haa ce'an malee itti achi hin ce'inu jedhan. Abu Ubayd agartee nutu jagnaa nutu itti ce'uu qabaa jedhee dide. Bakka kanatti agartee misteekin argame jechuu qadara rabbiiti garuu. Osoo dhoorgan dide duuba kakadhee an amiira keessanii isin irratti ceetan malee jedhanaa waliin. Akkasiin ka'anii ce'anii waytii sila agartee waraanni gamni fuundura dildilatti achi saabbatee gamni duuballee dildila irratti isaabate dildilli dheeraadha. Yeroo kana agartee osoo dildila irraayyuu isaan gad hin bu'in kiyaanaa itti dalaydee xiyyatti roobsite ummanni Ruumii. Dildila gubbatti janaazini akkana ol guute ka sahaabaadha. Haga gama ce'anillee agartee ummanni muslimtoota waan duraan hin argin qunnaman. Sun maali jennaan arban beekan ummanni agartee muslimtoota arba namaan lolu achiin duratti arganiin beekan. Warri arba leenjisee arbaan namaan lola duuba. Kanaaf agartee ka arbi sun waytii achii as deemu fardoon ummata muslimtootaani dammaytii nama ofirraa lafaan dhooyti ufiillee lafa dhooyti. Fardallee argannaan ni ajjeesaa namallee argannaan ni ajjeesa. Gubbaa arbaatitti immootu goojjoo agartee tolchanii sibiilan tolchanii maaraganii gubbaa isaatti irratti akka sanduuqaa godhanii sanduuqa gubbarratti tolchanii ka xiyyi waraaneen seenne
akkana kana tolchanii nama achi keessa guuranii namni achirraa immootu gannama darbataa xiyyallee nama gadhiisee nama dhaha bifa kanaan ummata muslimtootaa fixan waan isaan duraan hin beeynetu itti argame haala kanaan waraanni muslimtootaa gaafa san nama 4,000 dhume duuba nama 4,000 dhume achirraa nama 4,000 kanaa eega dhume booda kaan kaaqissaa bal'inaan barannee jirra waraanni duyda duuba dacha'ee eega dildila cite ijaaranii tolchanii booda duyda duuba deebi'ee waraanni muslimtoota waytii jedhu ummanni Faaris illee ni kutanii waraanni achitti adda dhaabbannaa Musannaa ibnu Haaris Shaybaaniin guyyaa san waraaname waraansa jabaa sanumaan du'e akira immoo hogganaa jeeshaa ka zabana dheeraati inni kun waraana 3,000 calla bira hafe waraanni kuwwan ka madiinarraa dhufe akkasuma madiinat dacha'e waraana 3,000 Musannaa biratti hafte tana warri ruumii warri Faarisii jechuu dhagahan duuba basaasa ergan waraana hagoo takka erganii waraana agartee Musannaadhaa kana basaasu Musannaa warra san itti dhaqqabee guutuu fixe basaasan isaanii san hin hambifne guutuu fixe inni fixee jennaan ammallee humna jabdu hafe jedhanii waraana 3,000 tana osoo waraanni biraa hin dabalaminiif isaan kana fixuu qabnaa jettee waraanni Faarisii waraana 150 qopheessan waraana 3,000tti Allahu akbar waraana 3,000tti waraana 150 waraanni 100 warra fardaati waraanni 50 warra lukaati 100 yaabbattuu fardaati Faarisiin keessaa jechuu wanni gaafa sanitti ergan waraana 150 erganii 100 yaabbattuu fardaati warra fardaan agartee namaan lolu 50 immoo warra agartee lukaan namaan lolu Faaris waraana haganaa kurfeessite hogganaan ummata muslimtoota immoo waraanameeyyu akka jabaa waraaname waraanuma saniin du'e Musannaa ibnu Haaris Shaybaanii jedhaniini tooftan isaa immoo akka Kaalidiiti Kaalidii waliin lolaa ture tooftaa keessatti gahee Kaalid qabu qaba jagna namaati duuba yeroo isaan dhufan isaan bakka socho'uu argee jennaan bakka agartee lolaaf tolutti bahe duuba bakka silaa isaan agartee kaa itti isa barbaadan kanarraa bakka lolaaf tolutti bahe duuba Musannaan rabbi isarraa haa jaalatu Musannaan jagna nama sodaatuu miti ammallee akka malee dallane waraana muslimaa ka gaafas irraa fixan saniif akka malee dallane haluu ummata sanii baasu malee jedhee agartee ummata muslimtoota nama 4,000 ka gaafa agartee dildila irratti fixanii san waraana agartee Abu Ubayd bin Mas'ud san akka malee agartee isaaf dallane duuba haluu isaa kafaluu qabaa jedhe duuba isaa dallansuu qabu waraanni dhufee jennaan waraana dhufe kanaafi Umar Madiinarraa gaafa san fedhinnaadhaan ajajuu dhiisee dirqamaan ajajutti seene waraana muslimaa gaafa sanii ijbaaran baasan dirqama itti fudhate bes tolaan wal kadhachuun ni hafe dirqama irra kaa'e Umar waraanni akka bayan waraanni agartee muslimaa akka bayee agartee waraana Faarisitti marfamuu deemu ka agartee Musannaadhaa kana akka dhaqqaban dirqama irra kaa'e Umar ilma Khaxaabi radiyallahu anhu wa ardaahu waraanni achii bahee waytii karaa gahu ni dhagahan dubbii kana akka agartee waraana 150 Musannaa ibnu Haaris Shaybaanitti kurfeessan ni dhagahe duuba dhageennan waraanni akkuma dura isinii hime dubartii fi siinqii fi maalii waan mara facaasee isa dhaqqabuudhaaf gulufa itti dhaaban duuba akkasi gulufanii meeydaana lolaa dirree lolaata akkaan lolaaf mijjooytuu taate bakka Musannaan qabate sanitti osoo waraanni lamaan waliin qunnamin achi dhaqqabe waraanni muslimaa ka dhufe kun meeqa waliigala waraana Musannaa 3,000 duraatii walit dabalamee waraana 12,000 ta'e waraana 12,000 ta'e
hogganaa waraana agartee faarisii ka gaafasanii waan jedhanii maharaan binu baadhaan akkana jedhaniin maharaan binu baadhaan akkana jedhaniin hogganaa warra faarisii ka gaafasanii akkasanitti waraana 12,000 waraana 150 wal afoo dhaabbate waraanni muslimaatii fi waraanni agartee kaafirtoota ka gaafasanii yeroo wal fuundura dhaabbate musannaan agartee waraana fuunduraa ka agartee waraanni muslimaa qooda qabaa meeymanaa jedhanii meeysaraa jedhanii qalbii jedhanii waraana bakka 5 qoodan nabii kennatu akkasitti barsiise ka jihaa mirgaa jedhanii ka jihaa bitaa jedhanii ka duyda duubaa jedhanii ka fuunduraa jedhanii ka walakkaa jedhanii akkana bakka 5 qoodama waraanni muslimaa akkana lolan aslimattu duuba waraana kana keessatti inni waraana fuunduraa kana ta'ee argame musannaa ibnu haaris shaybaaniin hogganaan jeesha muslimtootaa kun mala baasee wayta agartee osoo waraanatti hin eegalin waytii nuti waraana eegalle jedhee nama biraa bakka biraa kaahee akka namni kun dildila duyda duubaa isaan jalaa muru akka isaan baqatanii hin baane meelaal waan inni dalage warra dildila muru isaanin agartee ummata mushriktootaatiin dildila isini ay dabarramoo nutti achi dabartan jennaan ay dabraa jedheen isin nutti ay ceeyaa jedheen arra isinitti hin ceenu waraanni kaafirtootaa gaafa kaan injifatee kaarra sodaan qabuuti itti ay ceeyan waraanni 150 wayta isaan ay ceeyan akka isaan eegasanii duyda duuba baqatanii dildila saniin bahuu hin dandeenye nama dildila muru duratti kurfeessee lafa kaahee musannaan waraana hagoo tokko ka duyda duuban ay marsu jecha waraana agartee faarisi akka isaan hin galle godhuu deema waraana 12,000 kanaan kallattii fuunduraatti bahee hogganaa jeeshaa ka warra faarisii ka silaa isaan abdatan ka walii galaasan isa kana ajjeese maharaan binu baadhaan ka jedhan kana allahu akbar isaa bargaafasanii waraanamee waraan sarraa silaa hin hafin musannaa ibnu haaris shaybaanii rabbi sarraa haa jaalatu hogganaa warraa isa ajjeesee jedhan hogganticha san ajjeesee waraanni kallattii duraa kanaan jabaatee jennaan wayta isaan baqachuu fedhan duyda duuban wannaa itti muran akka isaan duubatti baqachuu hin dandeenye dildila itti muran wayta dildilli duuban murame waraanni faarisii gara baqatu ni dhabe duuba dhumaatii waraana gaafasanii hammi isaan beekamuu jedhan agartee waraana mushrikaa ka gaafasanii ka kaafirtoota hammi isaan beekamuu jedhan duuba akka barzaafititti akka midhaanititti haame ummanni muslimtoota gaafasan hin hambifne duuba aarii agartee gaafa dildila gubbarratti isaan agartee ka ummata muslimtoota kiyaanaa itti dalaganii fixantuyyuu onnee ummata muslimtoota keessa jira rabbiillee injifannoo ni kenneefi ummanni muslimaallee ni sabate jedhan agartee socho'uu didee battala gad dhaabbatanii kallattii agartee fuunduraa sanii socho'uu didan jedhan akka gaaratti gad dhaabbatanii duuba hogganaan jeeshaa ka muslimtoota musannaan akka malee jabaate waraana onnee itti horee waraana gorse akka agartee jalqabaatiin akka waraanni muslimtoota onnee horatuuf jagna isaanii hogganaa isaanii taraa duraa keessatti ajjeese duuba inni san ajjeesan ummanni muslimtoota duuba onnee argate achi booda agartee waraanni kaafirtootaa ni cabee haala sanii musannaan ibnu haaris shaybaaniin injifannoo goonfatee dubbiin kun agartee kaa mootii faarisii dhaqqabe duuba akkatti waraanni 12,000 waraana 150 waraana kan kee wanummaan galee hin jiru saharaa keessa baqatee kun illee raasat du'e waraaname kaan hin fixan aksarri waraana sanii ni dhumate waraanni faarisii jechuudha dubbii kana dhageennan akka sanitti waraana haarawa ka hedduminni isaa 140 duraan ergee duyda duuban 140 biraa qopheessee waraana walii galatti 280 erge duuba eenyu mootiin faarisii wayta mootiin faarisii dubbii kana erge xalayaa gara umarii barreessanii umar dubbii kana dhagahe umar dubbii kana dhageennan sababaa agartee waraanni qaadisiyyaadhaa itti ka'e isinii himuu deema amma
achirraa Umar waraana agartee ka xalayaa isaa barreessee kallattii agartee ka bakka waraanni isaa jiru guutuu keessatti barreessee dachii islaam muslimaata muslimni harkaa qabu ta muslimni irra qubatu guutuu barreessee bakka jiru namni dandeettii qabu ka gahee isaatiin narraa nafin jedhe duuba ka yaabbii fardaa danda'u ta'inna ka darbannaa xiyyaa danda'u ta'inna ka eboo danda'u ta'inna ka mala baasuu danda'u ta'inna dandeettii qabdaninnaaf gargaaraa jennaan waraanni bakka maraa walitti qabame xalayaa barreessee gara Musannaa ibnu Haaris Shaybaanitti ergee biyya Iraaqii gadhiisii bahi jedheen keessa haga waraanni kun dhufutti bahi jedheen duuba maaliif jennaan waraana harkatti fixaa sodaate duuba waraanni agartee inni harkaa qabu waraana 12,000 callaadha waraanni 12,000 agartee 150 sanuu rabbi irra oolche malee waan wal madaaluu miti duuba walin madaalu duuba yeroo kana biyyattii Iraaqii gadi dhiisiitii keessaa bahi jedheen daarii isiititti bahi jedheen duuba haga waraanni kun kurfaa'ee dhufee waraanni kun waraana keetitti dabalamutti waraana san fuulduran dhaabbatiin jedheen Umar halaakaa sun ajaja san itti dabarse achii waraanni agartee Musannaadha biyyattii keessaa gabbahe jechaadha waraanni agartee Faarisii deemee dhufe duuba deemee dhufe ji'a 4 guutuu deeme jedhan agartee waraanni Faarisii karaa san Iraaq dhufuudhaaf maaliif jennaan sodaan onnee isaanii guuttee hogganaan isaanii Rustum sodaatee dirqaminnaa agartee namtichi irra kaa'eefi malee indide duuba manaaba arge kanaan keessatti ka agartee ka seeyfiin meeshaa waraanaa isaan harkaa guuramtee ummata muslimaatitti kennamtu arge kana argee jennaan bes agartee faalkan gaariidhaa miti deemuun hin ta'u jedhe duuba ummata kanaan walloluun hin ta'u jedhe dirqamatti godhanii baasan duuba akkasiin dhufe duuba haala saniin achirraa ka'ee dhufe sa'aadillee dhufee akkasitti waytii achi gahu osoo waraanni Sa'aadiitii fi waraanni Musannaa ibnu Haaris Shaybaanii waliin qunnamin Musannaa duutitti dhufte duuba radiyallahu anhu wa ardaahu wa ja'alahu jannata alfirdawsi ma'awaahu Musannaa ibnu Haaris Ashaybaaniyyu gaafa san duutitti dhufte osoo agartee Sa'aad dhaqee Sa'aad ilma abbaa Waqaasitii hogganaa waraana agartee Qaadisiyyaadha Sa'aadii ilma abbaa Waqaasiiti osoo Sa'aad dhufee ganda san hin gahin Musannaan du'e jechuu rabbi isarraa haa jaalatuuti jagna silaa agartee akka malee guyyaa san itti fayyadamanii rabbiin feene duuba mootuu balaa guddaa oolche waraana 12,000 waraana 150 hinjifatee zaban abbaa Bakrii guutuu namni Faarisiin lolaa ture isa abbaan Bakrii baay'ee isa faarse gaafa Khalid bin Walid gaafa duula Yamruukii waraana 9,000 fudhatee waraana 9,000 isaa dhiise waraana 9,000tiin Faaris dura dhaabbata inni gaafa san achirraa Ruumitti deebi'e agartee Khalid bin Walid gaafa duula Yamruukii gizee agartee Abu Ubeydaan faa Amr ibn Aas faa Ikrimaa ilma abbaa Jahlii faa Yaziid bin Abi Sufyaan faa gaafa isaan Ruumitti agartee marfaman Abu Bakr Siddiq xalayaa gama Khalidii barreessee waraana hagoo fudhadhu hagoo achi dhiisii achirraa ati agartee gama Ruumii deebii ummata marfame san dhaqqabi jennaan Musannaa ibnu Haaris Shaybaaniif waraana 9,000 dhiisee 9,000 fudhatee Khalid biraa deeme waraana 9,000 saniin agartee Faarisii hagana geettu dawlaa guddoo tana dura dhaabbataa ture duuba Musannaan nama beekamaa Khalidii waliin loltii jagnooti ajaa'ibaati duuba lachinu duuba akkasanii Musannaan ni du'e rabbi isarraa haa jaalatu Sa'ad bin Abi Waqqaas ni dhufe ni qubate duuba ganda Qaadisiyyaa jedhamu kana agartee Iraaqii tana waraanni agartee ni dhufe ka warra Faarisii haasoyni jidduu isaaniitti godhamaa ture duuba haasoyni jidduu isaaniitti godhamaa ture jidduu isaaniitti haasoyni godhamaa ture nama adda addaatiin jechuu Rustum eega dhufeetiniin achi qubatee gama Sa'aadititti ergee nama agartee waliin haasa'u gama kiyyatti ergi jennaan Huzayfaa bin Muhsin nama jedhaniin itti erge isaan waliin haasawa godhanii
Mugiiratu binu Shu'baa nama jedhaniin illee boodarra natti erge jedhee itti erge waliin haasawa godhanii haasoyni taraa hedduu jidduu isaaniitti deemaa ture. Jidduu isaaniitti deemaa ture duuba. Akira dubbiidhaa eegalolli murtaahee lolaaf agartee walii galanii gaafa isaan achi as ceeyan laga agartee gaafsanillee agartee bishaantu jidduu jira. Bishaan kana isintu nutti ay ceeyamoo nutu isinitti ceeya jennaan sa'aat isin nutti ay ceeyaa jedheen. Achii waraanni Faarisii gamana ce'ee. Gamana ce'ee qubatee waraanni humni isaa guddaadha. Waraanni akka malee guddaa. Waraana 140 waraanni biraa ka duyda duuba dabalameef 140 280 ta'a jechuu walitti. Warri gariin agartee waraanuma duraa san callaa lakkaahee 140 jedhan. Akkasuma duuba arbilleen 70 riwaayaan biraa ka 30tti lakkooytee jira. Wal duraa duuba dhufuu isaa kanaan akkasitti lakkaa'amee riwaayaan wal dhabdi. Haala kanaan dhufee agartee waraanni yeroo wal fuundura qubate Sa'aad binu Abii Waqaas gaafa san haga zuhurii salaannutti namni tokko akkan dubbanne bakka isaa qabatee haa taa'u jedhe. Guyyaan duraa yawmu armaas jedhama. Dulli qaadisiyyaadha guyyaa 4 deeme jenne. Guyyaan duraa yawmu armaas jedhaniin. Yawmu armaas akkana jedhaniin. Baatii Sha'baanaati guyyaa 13 yawmu armaas. Guyyaa kana keessatti lolli sa'a zuhurii irraa eegalee haga halkan aduun dhiitutti lolame. Gaafa kana arba isaan guuratanii gadiin dhufan tooftaa isaa gara duraatitti yeroo duraatiif ummata cabsaa ture boodarra agartee tooftaatti baasee ummanni muslimtoota isa cabsuu dandahee jira. Sanduuqa isaan akka goojjotitti gubbaa isaatitti ijaaranii tolchan harkaa caccabsuu fi warroota achi keessa ta'anii achirraa nama gadi darbatanii nama waraanan ka achirraa xiyyaan nama gad darbatan ajjeesuu fi sanduuqa san guututti cicciranii achi gubbarraa darbuu fi arballee haga tokko waraanuu dandahanii jiran. Haala kanaan meeshaa silaa isaan arbatti fe'an guutuu harkatti caccabsan. Guyyaan duraa kanaan goonfatame. Ummanni muslimtoota guyyaa duraa akka kana dalagan. Miidhaan immoo ummata muslimtootatti irratti illee baay'ee argame guyyaa duraa kana. Baay'ee argame. Guyyaan duraa maal jenne qormaata irratti isinii dhufaa yawmu armaas. Yawmu armaas akkana jedhaniin. Guyyaan duraa yawmu armaas akkana jedhama duuba. Akkana jedhaniin. Guyyaan duraa akkay jedhamee beekama. Guyyaan duraa akkay jedhamee beekama. Guyyaan lammataa yawmu aghwaas. Wal fakkaataa akka isinitti waliin fakkaanne kun armaas. Yawmu armaas. Guyyaan lammataa yawmu aghwaas. Dula qaadisiyyaati beeka. Guyyaan lammataa yawmu aghwaas akkana jedhamee beekama. Guyyaa lammataa guyyaa waraanni ummata muslimtoota karuum jiru achirraa dhufee dabalameef. Waraanni meeqaa? Waraana 6,000. Waraanni 6,000 kun waraanni 6,000 Ruum irraa ka'ee Faarisitti dhufe. Waraana Ruum irraa ka'ee kana keessa waraanni dura dhufe. Waraanni 1,000 dura dhufe. Kaqaaqaa binu Amri Attamiimidhaan hogganamu. Kaqaaqaa binu Amri Attamiimidhaan hogganamu dura dhufe. Waraana Ruum irraa ka'e kana keessa waraanni agartee Qaqaaqaa binu Amri Attamiimidhaan hogganamu waraana 1,000. Waraanni 1,000 kun achirraa dura dhufe duuba. Dura dhufe. Dura dhufe.
guyyaan kun guyyaa kami jenne yawmu agwaas akkana jedhama. Qaaqaa binu amri attamiimii yeroo dhufu bifti inni itti dhufee waytii waraana muslimaatitti kalaa'ee bakka ijji agartee walin agarre dhaabee waraana achirraa agartee ka farda 100 farda 1000 agartee bakka 10tti yoo qoodan 100 ta'a. riwaayaa biraa keessatti immootu farda 10tti qoode bakka 100tti qoode jechaa gaafa san farda 1000 bakka 100tti qoode 10 akka seenu. fardi 10 asii ka'ee yoo gulufee waraana muslimaatti dabalame 10 gana asirraa ka'a. 10 kun gulufee yoo waraana muslimaatti dabalame 10 biraa asirraa ka'a. 10 yoo achirraa ka'ee ammallee asitti dabalame 10 biraa akkasitti jechuu duuba. haa waraana hedduu duuba dabalamaa jira jettee ummanni Faarisii sodaattuuf akkay godhe. tooftaa waraanaatti. alharbu kuda'a. tooftaa waraanaatti duuba. akkay dalage jedhan duuba gaafa san. akkasit dhufe. guyyaa kana nasriin tumsi hedduutu argamee jedhan. tumsa hedduu argame. tokkoffaa qaaqaa binu amri attamiimiin dhufuun tumsa guddaa. qaaqaan laa yuhzamu jeeshun fiihi qaaqaa binu amri attamiimii. Abu Bakriin akkana jedhe. Umarillee akkana jedhe jechuun Abu Bakriin jedhe kana. waraanni qaaqaan keessa jiru hin cabsamuu yaa. riwaayaa biraa keessatti illee sautiin qaaqaa binu amri attamiimii afdalu min 1000 rajulin. sautimmaan isaa sagalemmaan isaa callaan sagalee nama 1,000 caalti. akkana jedhe. qaaqaa argachuudhaaf ummanni muslimtootaa ni gammadan. tokkoffaa qaaqaa mataan isaa dhufuun callaan nasri. tumsa tokko argate ummanni muslimtootaa. lammata guyyaa kaleessaa arba agartee sanduuqa isaa caccabsanii meeshaa silaa arbatti fedhan guutuu ka itti fe'amu waan itti fe'anii isaa yaabbatanii akkasit deemaniin guutuu caccabsuun tumsa lammataati. sadaffaa qaaqaa binu amri attamiimiin waytii dhufe gaala akka jirutti agartee qaama isaa uffisee huccuu itti uffisee akka inni hin beekamne ija isaa callaa hambisee akkasitti jeeshii mushriktootatitti gadhiise jeeshii kaafirtootatitti. akka silaa kalee jeeshiin ummata muslimtootaa gizee asii achi gulufu osoo achi gulufu jirtu fardoon isaanii waytii agartee ka arba agartee jette ufirraa deebina jettee fardi ufirraa deebuu dadhabee achi lafa dhahee namarratti illee lafa dhahee nama fixaa ture. ummanni muslimtootaa hedduun akkasit dhumate. waan kalee silaa isaan arbaan ummata muslimtootaa fixan inni gaalaan arra ummata mushriktootaa fixe duuba. gaala akkasitti gaalli itti dhufnaan warri Faarisii illee namni illeen hin beeyne isaan illeen hin beeyne. ajaa'iba. isaan illeen hin beeyne. fardoon isaanii akkuma jirtutti agartee kaa dammayxee baqattee dhumte duuba akkasitti ummata fixe duuba. ummata Faarisii jechuun. ummanni illee ni baqate fardoolleen ni baqatte. chaansii sadiin kana argamee jedhan guyyaa saniin keessatti. chaansiin tokko mataan qaaqaa dhufu qaaqaa binu amri attamiimiin. chaansiin lammataa guyyaa kaleessaa arba'i agartee isaan sanduuqa isaa caccabsanii waan cufa caccabsanii arbi guyyaa lammataa kana agartee seenuu hin dandeenye. maaliif jennaan meeshaan agartee silaa kaleessa itti fe'an sun waan dhumateef meeshaa isaa tolchuudhaaf haga meeshaa isaa tolchanitti arbi agartee lola seenuu hin dandeenye. gana agartee meeshaa isaa tolchanii kooraa isaa tolchanii waan isatti uffisan tolchanii sanduuqa isa gubbarra kaayan tolchanii haga kana ijaaranii kuni guyyaa tokko guutuu itti fudhate Faarisiin. akkana dalage. arbi irraa hafuun guyyaa lammataa tumsa lammataa ta'e. qaaqaan dhufuun tumsa tokko arbi irraa hafuun tumsa lammataa. ka sadaffaadhaa gaala akka agartee arba isaan kaleessa godhan sanitti agartee guutuu itti uffisee akkasitti itti qaceelchee arbi sababaa saniin gaala jechuu kiyya. gaala akkasii itti uffisee itti qaceelchee fardi isaanii gaala kana dammaqee warra Faarisii agartee fixe duuba fardoo agartee Faarisii jechuun. warri farda yaabbatee achi ay gulufu ka Faarisii fardi isaanii waytii gaala kana arge dammaqee ufuma isaan ajjeesa duuba irra garagalee. akkuma isaan kalee dalagan dalage. kuni tumsa lammataati jedhan. kuni tumsa lammataati.
ka agartee arbi irraa hafuudhaa tumsa sadaffaati. Duuba chaansii sadi argatee jechuun uummanni agartee muslimtoota guyyaa lammataa. Guyyaan lammataa kun maal jedhama jennee yawmu agwaas. Yawmu agwaas jedhaniin duuba. Yawmu agwaas akkana jedhaniin. Duuba guyyaa lammataa kana keessatti ummanni agartee muslimtoota akka malee jabaatanii akka malee lolanii injifannoo goonfatanii immootu guyyaan lammataa kun lolli isaanii dheerate. Haga halkan keessaa walakkaa haga halkan walakkaatti wal lole. Oduu biraa keessatti halkan guutuu akkasuma itti bule. Waraanni muslimtoota Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Sagaleen kana callat deema jedhan duuba. Kana callat deema duuba sagaleen. Sautii kana callat deema. Akkana jedhan duuba. Sautiin kana callat deema duuba. Wanni biraa hin dhagahamu. Tana callat deema. Haga ummanni agartee Faarisii ajaa'ibu. Ufi immootu agartee sagaleen harkaa laaffatte. Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Akkanuma jedhaa lola. Waraanni guyyaa guutuu itti olee halkan guutuu akkana deemu. Dadhabate sagalee immoo kanuma waliin duutullee sagalee isaanii kana jechuun dhiisanii jedhan ummanni muslimtoota. Haga sautiin harkaa dhumattutti. Haga sagaleen harkaa dhumattutti. Akkanuma jedhaa lolan. Akkanuma jedhaa lolan. Guyyaa sadaffaadha. Guyyaa sadaffaa yawmu amaas jedhaniin. Yawmu amaas. Yawmu amaas. Guyyaa sadaffaadha. Qaaqaa binu amri attamiimiin tooftaa waraanaa ni jijjiire. Waraana duraan gara fuulduraatti lolu duuba deebise. Waraana gara mirgaa bitaa deebisee ka mirgaa gara bitaa deebise. Waraana wal jala dabarse guututti tooftaa kana fayyadame. Ammallee waan godhe halkan kana guutuu hin rafne jedhan. Isaa fi Rabbi isarraa haa jaalatu Sa'ad bin Abi Waqqaas. Sa'adin dhibamaa socho'uu hin danda'u. Achumaa Rabbi kadhatammoo. Qaaqaan halkan kana guutuu waraana isaa nama 1,000 ka agartee Shaam irraa qabatee dhufeensan ka ummanni muslimaallee quba hin qabne ka ummanni mushrikaallee quba hin qabne kophaa baase waraana muslimaa irraa. Kophaa baasee kallattii adda addaa bakka adda addaa facaasee nama 10,000 qubsiise. Lafa fagoo qubsiise. Lafa fagoo qubsiise. Akka walitti hin dhihaanne godhe. Borganama wayita lafti bariitee waraanni walitti dhufu. Wayita waraanni eegaluuf deemu. Kallattii cufarraa akka namuu dhufu duuba. Ka bitarraa dhufu. Ka dhiharraa dhufu. Ka baharraa dhufu. Kallattii mararraa akka isaan dhufan godhe. Waraanni muslimaatu haarawatti. Ajaa'iban duuba. Waraana haarawat dhufeef seeyan. Nama tokkotti osoo hin himin akkana dalagaa bule. Halkan kana guutuu bakka adda addaa qabsiisaa bule waraana. Laali namni tooftaa beeki ajaa'iba duuba. Lolli tooftaa. Nama akkanaa dhabatu ummata muslimtoota har'aan kana lafatti hambisee. Muslimtoonni dhagahama dhabee hansaraa ta'e duuba. Qaaqaa binu amri attamiimiin halkan san waraana isaa ka achirraa dhufateen osoo nama tokkotti hin beeksisin waraana muslimaa ka waliin jiru kana tokkotti osoo hin beeksisin halkan kana qoodaa bule bakka adda addaatti. Bakka adda addaatti qoodaa bule. Akkasitti duuba waraanni kun achirraa dhufa namni duuba agartee ka warri muslimaallee ni ajaa'ibe waraanni Faarisiillee waytii argan kun waraanni Haaruun ammallee gadduutu jira jedhan. Ammallee tooftaa inni dalage kanaan waraanni kallattii mirgaa hin jiru ka kallattii bitaa waraanni agartee qara akkuma qubatee jira. Ka bitaa halkan kana agartee mirga deebise ka mirgaa bitaa deebise ka duraa duuba deebise ka duubaa dura deebise bakka wal jijjiire. Waraanni Faarisii kana agarraan nuti warruma gaafa duraa dhufee bakka kana jirutu lolu jira. Isaan humna haarawaa jedhan. Humni kalee dheengadda nuun lolaa ture asin jiru jedhan. Kun humna haarawaa jette duuba Faaris. Sodaachuu eegalte kanallee agarraan.
amma illee waraana bakka adda addaati gajjigatu kana agarraan waraanni isaanii hammuun beekamu bakka mararraa gayyaa ujjiraa jedhan duuba. guyyaan kun guyyaa sadaffaati. guyyaa kana haashim binu utbaa binu abii waqaas dhufe duuba. waraanni ruumirraa ergame kaqaaqan gatee biraa dhufe suni har'a gaye duubaas. waytii dhufu tooftaa agartee qaaqaa binu amri attamiimiin fayyadametti fayyadame duuba. qaaqaan nama itti ergee akka bakka tokko agartee hin dhufne jedheen. waraana achi qubsiisi fagoo bakka agartee laaltee ijji namaa arguu hin dandeenyerraa waraana agartee ka akkasitti hagoo achirraa gadhiiftee waytii achii dhufee sun as ga'e ka biraa duuba akkasi kootu jedheen akka gaafa ofii dhufee sanitti. waraanni haashim bin utbaa akkasit dhufe duuba. Allahu akbar. bifa kanaa yeroo waraanni dhufe waraanni faarisii duuba akka malee cabe. jeeshul muslimiina tatawaalaa jedhan. jeeshiin muslimtoota wal duraa duuban dhufaa jiraa jedhan bes addaan citaan jiru. hammi isaatuun beekamuu jedhan. tooftaa kana eenyu dalagee qaaqaa binu amri attamiimit dalage duuba. radiyallahu anhu saabdicha ajaa'ibaati. waraana keessa guddate. haala kanaan duuba waytii waraanni kun dhufe kunillee humna agartee isaanii akka malee laaffise. guyyaan kun guyyaa sadaffaati. gaafa kana immoo ummanni faarisii isaan illee tooftaa haarawaan dhufan. haaroyni isaan dhufaniin maal? haaroyni isaan dhufaniin arba agartee dheengadda meeshaa isaa irratti ciransan meeshaan har'a isaan arba san uffisanii dhufan sibiila. ka cabsuu hin dandeenye meeshaa waraanaa. arbillee ka waraanamuu hin dandeenye. ija callaa hambisaniif arbaa ija callaa hambisan. kalaas wanni biraa hin jiru duuba. qaama isaa guutuu sibiila uffisan. arba 70 guutuu. arbi kun hogganaa qaba. arbi tokko adiidha, arbi tokko daalacha. arbuu hogganaa qaba. alaafii qaba, amiira qaba. haala kanaan agartee ka arba kana fidanii akkasitti duuba gosootiin agartee arabaa bakka adda addaa akka warri agartee muslimtootaa kun gosti bujayli asiin qubatti, baniin sa'aadii asiin qubatti, baniin kindaa asiin qubatti akkanatti agartee qubatan. waraanni akkasitti dhaabbata gosa gosaan akka gosaatiin wal faana hiriiree dhaabbata. bifa kanaan gosa sa'aadii irratti qaceelchite. gaafa duraallee gosti sa'aadii baay'ee miidhamte, nama 500 irraa dhume. gosa jagna immoo akkumaan. yeroo isaan agartee tooftaa kana fayyadaman sa'aad binu abii waqaas warra faarisii ka islaamahee isaa waliin jiru yaame. waan jedheen arba akkamitti ofirraa deebisuu dandahanii jedhee gaafate. tooftan arba ofirraa deebisaniin arba akkamiin ofirraa deebisan, akkamiin arba hinjifachuu dandahanii jedheen. tanamaa beeyne ta arbaa nu himaa jedheen duuba. arba hinjifachuu ni dandahanii jennaan ee jedhaniin. bifa kamiin jennaan ija keessa waraanuudhaanii jedhaniin. waraansan malee hin dandahan jedhaniin duuba. yeroo kana agartee qaaqaa binu amri attamiimii yaame duuba. sa'aad binu abii waqaas isa yaamee waan jedheen isin baniin tamiim darbannaa isintu beekaa arbi ija waraanan malee akka biraatiin isa ajjeesuu hin dandahan jedhanii arba kana agartee isin kenne jedheen duuba sa'aad. waan arbaa isin kenne jedheen isin banii tamiim. Allahu akbar. waytima san agartee qaaqaa binu amri agartee gosa isaa fudhatee nama tokko fudhatee qaceelee nama biraallee kaanitti wakkalanii arba agartee hoggantootii arbaa lamaanitti nama 4 itti wakkalte duuba baniin tamiim. namni lamaallee arba tokko hogganaa arbi hogganaa qaba jenne, amiira qaba. tokko amiirri isaa agartee arbii adii tokko daalacha. kana lamaani qaceelte duuba. qaaqalleen ka itti hogganame san dhaqeetumaan waraana kaan uf jala naqanii akka agartee namni isaan hin waraanne haga isaan arba waraananitti jidduu isaan arba ija waraanan kana akka xiyyitti addaan hin dhaabanne warra arba gubbaa jiru irratti akka roobsamu itti ajajan duuba. ammallee agartee akka waraanni kallattii saniin jabaatu akka jabaa kana lafa kaahaniitii eboo fudhatanii itti qaceelan duuba. wayta qaaqaan asiin ija tanatti dhaabu kun illee asiin ija tanatti dhaabe duuba arba. warri arba kaanitti hokkalamellee akkasuma goote.
jagnootin banii tamiim maasha Allah rabbi irraa haa jaalatu gosa beekamtuu lola keessatti waytima san arbi agartee ka oo'ee ofirra garagale duuba meeshaa mara ofirraa ciree kaan dhaqqabanii harkaan agartee qoffee isaa irraa murtee sahaban kun akkasitti agartee ka akka jiranitti garagalanii ofirra garagalanii arbi oo'ee iyyee jennaan arbi kuwwan illee ka jala jiru guutun iyyee ummata faarisiititti duyda deebi'ee ijaan hin arguutii ka akkasitti ummata fixee halaakee faarisiin daara godhe ufumaayyuu itti garagalee arbi sun ummata muslimtootatiif tumsa guddaa ta'ee argame tumsa guddaa ta'ee argame duuba rabbiin irraa haa jaalatu waan gaafa san sahaban dalayde jechu waan gaafa san sahaban ni fi ilmaan sahabaa dalayde irra hedduu kaa gaaf san sahaban xiqqaatanii jiranii dhumanii jiranii nama hagoodhaa immoo warra san keessa warra badri duulee jira warri du'aan isaanii qeebalamtuu taate wanni ummata akkasi jabeesse tokko warra sani jedhan jeeshin muslimtoota nama badri duule tokko yoo of keessaa qabaate in cabnu jedhan duuba barakaa itti laallatanii maasha Allah hamileen cabu ummanni muslimtoota warri badri warra rabbiin subhaanahu wa ta'ala samirraa dubbate kanaaf jecha warra jaannataati warra rabbi dilii isaanii dhiisee fi umar warra san keessa naqee akka qalbiin ummataa isaan uf biraan laaltee zig jettuuf jecha erge duuba waliin nama hedduu keessa jira isaan haala kanaan waraanni guyyaa sanii ka guyyaa sadaffaadhaa kun lolli isaa agartee ka halkanii guyyaa walit dhaabbate sa'a 24 lolame addan cinne jedhan duuba akka malee lolame duuba guyyaan kun guyyaa sadaffaati guyyaan arfaffaa yawmul qaadisiyyaa jedhama yawmu alqaadisiyyaa guyyaa qaadisiyyaadha jedhama guyyaa duula qaadisiyyaadha jedhama duuba duullu waraana irraa dhumaa kanaan maqaa irraa dhumaa kanaan hoggana agartee yaamama duula qaadisiyyaa jedhanii ka irraa dhumaa kanaan ka guyyaa afraffaa kanaan yaamama guyyaan afraffaa guyyaa dhumaati guyyaa dhumaa kana waraanni muslimtoota ni jabaatanii waraanni sa'atii 24 wal lole faaris irraallee ni jabaate muslimtoota irraallee ni jabaate yeroo guyyaa san sa'an zuhurii gaye qaaqaa binu amri attamiimiin waan jedhe sa'atii takka callaa naa obsaa jedhe nu taatuu isaan taatuu hinjifannoon sa'a takka callaa jedhe kaafte sa'a takka callaa jedhe isbiruu sa'a jedhe kalaas jennaan sa'atii ka waraanni uf dadhabate sila waraanni akka malee waf jedhe waraanni laal eega guyyaa 4 guutuu lolu jiru ka ammallee halkan sa'atii 24 guutuu lole ka harabaafannaan jidduu kanan jirre sa'a takka callaa obsaa jedhe waraana agartee tartiiba deebisee waan jedheen banii tamiim gosa isaatiin kajeellan isinii jirtii milkii feetanii jedheen duuba jedhaniin akka biraatiin injifannoon nuun argamuu jedhe rustum ajjeefnu malee rustum hogganaa jeesha isaanii ka walii galaa ka warra faarisiiti kallattii rustum kana waraana agartee hammi isaa 100 dhiyaatu dhaabbataa jedhan waraana hammi isaa 100 dhiyaatu Allahu akbar yeroo kana agartee isaa fi Hilaal binu Allafa ka jedhaniin wal guurattee itti qaceelte duuba waraana 100 kanatti waraana kana guutuu daayitee kan namtichi duyda duuba jira hogganaan jeeshaa rustum duyda duuba jira duuba baniin tamiim immoo warri kun illee jalaa nafne ummanni muslimtoota kun illee ka kallattii bitaallee ka kallattii mirgaallee lola isaa ittuma fufu jira inni mootu amma kallattiin inni itti xiyyeeffate kun
kallattii fuulduraa kanaan asumaan agartee ka akkasuma dhaqee duuba dhaqee namticha ajjeesu hamileen isaa kana duuba akka sanitti itti jabaatee waraana akkuma dhibbaa tokkana walakkaa qaxxaamuranii deemanii bira dhaqan wayti isa bira gaar riwaayaan takka akka jettu agartee ka durri nama dha'ee agartee Hilaal binu Allafa bakka inni dhahetti namni lubbuu keessaa baase qaaqaadhaa jetti riwaayaan takka immoo waan jettu Hilaali matuu dhahee namtichi gaangirraa utaalee jalaa baqatee bishaan bu'ee akkasumatti waliin bishaan seenee luka isaa qabee bishaan keessaa fuudhee raasa baasee gorra'ee gubbaa isaa dhaabbatee qataltu Rustum warabbil Ka'baa jedhee kakate duuba achi gubbaa dhaabbatee Rustumiin ajjeeseetiin jira rabbii Ka'batitti kakadhee jedhe duuba wayta inni akkana jedhee lallabe waraanni agartee ka Faarisii buututti hamilee fixatee harka gaddachaafatee dhaabatu seene du'a isaanii argisiisan achi booda seefi madaqanii irraa fuudhanii morma irraa muran waraana agartee Faarisii loluu dadhabate waraanni akkasuma dhaabbate duuba seefi tokko ol fuudhee ka ofirraa si deebisu hin jiru akkanuma dhayitii ajjeefta malee namni ofirraa si lolu tokkolleen hin jiru loli ni dhaabbate gama Faarisiiti ummatuma muslimaattu akkanuma dhaqanii seefi isaa irraa fuudhanii ajjeesan kaan seefi ufiitiin ajjeesan kun deemisan ajjeesi jedhee itti ol erga akkanuma ajjeesan ofirraa loluu ni dhaabe duuba waraanni isaanii bakka lolli gahe argee jennaan akkasiin duuba cabnanni ummata Faarisiititti argame injifannoon gaafa duula Qaadisiyyaa akkanaan argame taarika jidduu kanatti argame jedhanii ka odeessan hedduu durallee agartee dubbadheettiin jira hin dhumatullee taariikni Qaadisiyyaadhaa osoo agartee ji'a tokko guutullee dubbanne hin dhumatu yoo irraa gabaabbanne malee duuba Khansaa intalli jedhamtu rabbi sirraa haa jaalatu ijoollee 4 qabattee duula kana keessa dhufte ijoollee 4 qabattee duula kana keessa dhufte ijoolleen isii 4 gaafa duulli guyyaa jalqabaa lolamaa oole borumtaa ijoollee isii walitti dachaaftee gorsa kenniteefi ijoollee jagnoomsitee boryoo lafti bariitee lolli agartee kaajabaatee ibidda isaa qabsiise matootii warra Faarisiititti gadi jedhaa jetteen duuba matootii warraa malee nama biraan reebinaa jetteen akka sanitti ijoolleen isiidhaa matootii warra Faarisii daanyotii agartee warroota agartee waraana keessatti gahee guddaa qaban warra kana fixxee ijoolleen 4 shahiidde achitti guyyaa tokkotti ijoollee 4 dhabde duuba rabbi sirraa haa jaalatu duuba guyyaa tokkotti ijoollee 4 dhabde duuba waan jette yeroo agartee du'a ijoollee isii 4 itti himan alhamdulillahi alladhii sharrafanii biqatlihim akkana jette duuba alhamdulillahi jette faaruun ka allahaati rabbi ajjeechaa du'a isaaniitiin na kabaje jette duuba waan biraan jenne akkuma san duula kana keessatti wanni himamu Abdallah bin Ummi Maktuum sahaabdicha janqabne ka ijuma malee dhalate yeroo dhufe achi keessatti qissaa kana Anasii ilma Maalikiitti odeessaa maaluma goota jedhanii yeroo gaafatan maalumaaf dhufte jennaan mee maaluma faayidaan kan kee jennaan ukathiru sawaad almuslimiin hedduminna ummata muslimtoota agarsiisaa jedhe lakkoofsi kiyya an dhufee isaan keessa dhaabbachuun hedduminna ummata muslimtoota agarsiisaa jedhe kanaafin dhufee jedhe yoo namni agartee gamas ilaalan ummanni muslimtoota nama hagana jedhanii jedhe ija dhabuu kiyyan beekani ijan qabu inni ija lachinu duuba isinirra akka kadhee jedheen agartee kaanatti kennitan malee jedhe anas waan jedhu alaabaa gurraatti waytii inni qabatee dhaabbatun argee jedhe alaabaa gurraatti qabatee fuuldura ba'ee kobbortaa lolaa agartee uffatee lafarra harkisaa annama ijan qabne inillee hin baqadhu inillee lolu du'aan malee harkaan fuudhanii jedhe guyyaa san shahiide duuba radiyallahu anhu ka suuraan abasa irratti bu'e ka ayanni qur'aanaa meeqa irratti bu'e ka ammallee nabii rabbii irraa agartee qur'aana barate ka ammallee agartee Mus'abii ilma Umeyrii waliin
magaalaa Madiinaa namni isaan lamaan dura dhaqeen jiru kallattii takka Musab qabatee kallattii takka inni qabatee warra Madiinaa namni gaafa nabiin kenna dhufu warri Madiinaa qulqulleessee Madiinaa xahaaramtee ummata islaamatitti dhufe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam ummata muslimaa namni gaafa san akka dalaga isa guyyaa qiyaamaa galata kana maraa qabatee dhufa Abdallaan ilma maktuumii rabbi isarraa haa jaalatu Allahu akbar Madiinaan isaan bareedde taagaadhaa bareeddu tun ummanni ansaaraa Allahu akbar achi keessa shahiide duuba qissaan biraa ka achi keessatti odeeffamu Abu Mihjan radiyallahu anhu farshoo dhuguudhaan rabbiin isa mokkore sahabdicha nabii kennaa guddicha farshoo dhuguudhaan mokkorame farshoo dhugee agartee sahabaa saniin isa qabanii agartee hidhame waraanni isaa hidhaa keessa jiru waraanni wallolutti jira yeroo kana arge agartee niitii Sa'aadii kadhate Salmaa jedhaniini waan jedheen ani astaa'uun mallee ka jagnootin achii lolutti jirtu farda Sa'aadillee naa ergisi anallee ganna dhiisi jedhee lolatti yoo shahiide farshoo dhugee gizee mar'azaa isin godhu kanarraa agartee ka nagaha bahee narraayyuu balaa kiyyarraayyuu nagaha baatan jedheen yoo jiraadhe mootu akkasuma deebi'ee hidhaa keessatti deebi'aa jedheen ahadiisitti hin diiguu tana agartee naa seeni jedheen duuba ufumaa dhufee hidhaa seena jedheen istikaaraa salaattee raka'aa lama rabbiin mari'attee itti laalte dubbii isaa rabbiin ni jaalachiise waan isiin agartee inni jedhe san deemtee dhuftee agartee ka irraa hiitee farda Sa'aadii Balqaa'a jedhaniin itti kennite duuba loltuu ajaa'ibaati lola keessatti beekamaa warra gahee gurguddaa qabu wayitti makana achirraa dhufee kallattii mirgaa gahee Allahu akbar itti jedhee eboo isaatii fi xiyya isaatiin ummata Faarisii warra kaafiraa haadhee lagadda barsee ammallee gulufee kallattii bitaa seenee kallattii bitaatillee bakka inni seenu cufaa waraanni ni jabaataa jedhan kallattii inni itti seene cufaa waraanni ni oo'aa jedhan duuba hamilee ummata muslimtootatitti horee itti muddee ummata kaafirtoota agartee ka lubbuu keessa ajjeesee mirga deebi'a bitaa deebi'a jidduu lamaan akka nama taphatuutitti akka farda garmaamuu jidduu lamaan agartee farda Sa'aaditiin taphatee jedhan duuba ummanni sahaabaa waan seehan malaa'ikat dhufe seehan malaa'ikaan nuu dhufte jedhan bes silaa yoo lola isaa laallu Abu Mihjan jenna Abu Mihjan hidhaa jira yoo farda laallu silaa farda Sa'aadii jenna farda Sa'aadii Sa'aadu fiyyuun dhukkubaa lolan seenne kuni malaa'ikaa jetti sahaaban warri agartee lolatti jiru sahaabaa seehan akkaataa bada malaa'ikaa seehan akka inni itti lole san malaa'ikatu gaafa dura badriiti ummataaf gargaare Sa'aad mataan isaa achirraa laalee akkana jedhe galgala wayta waraanni adda galee dhufee agartee mana bakka hidhaatitti uf deebisee ufumaa fidhee bakka itti silaa hidhame san taa'e wayta qissaa lolaa irraa odeessan nama akkana nuuf gargaare jedhanii yeroo isaan haasawan niitiin Sa'aadii dubbii kana himte bar Abuu Mihjanii jette duuba Allahu akbar achirratti Sa'aaditti dhaqee har'a booda sinidhu jedheen duuba farshoo dhuguu keetiif achumaa waan jedheen illee har'a booda farshoon dhugu jedheen duuba rabbiin sii kakadhe Allahu akbar rabbiin toobaa irratti deebi'ee abbo akkatti rabbiin agartee milkeesse qissaa guyyaa san odeeffamurraa akka kana akkuma san Amri binu Ma'dii Karibaa ka jedhaniin loltuu Yemani warra Yemani inni nama yeroo dura agartee ka Sa'aad an Allahu akbar jedha Allahu akbarii afurin Allahu akbar jedha tasadaffaa yoo an jedhe jagnootiin keessan ummata haa nashaatessuu jedhe yeroo san keessatti namni dura achi bahee warra ka agartee Faarisii irraa nama ajjeese isa gurbaan tokko Faaris irraa raasaa dhaabbatee xiyyatti gadhiise achii qabee dhufee xiyya isaa gulufee dhaqeetumaan namuma keessaa qabee isa fuudhee dhufeenii fuuldura ummata muslimtootaa dhaabee mataa isaa fuudhee gaccabsee seeyfii asii kaahee morma isaa irraa muree darbee haakadaa isna'uu bihim akka kanatti dalagaa jedhe duuba ummata kana akkasi onni ummata muslimaa keessa horate Umar yeroo agartee dubbii kana dhagahe cabnana Faarisii waytii dhagahe Sa'aaditti xalayaa barreesse jagnootii achi keessatti gahee gurguddaa taphatte naa barreessi jedheen achii duuba Amri binu Ma'dii Karibaa kana barreesseef Sa'aad jagnamummee hin qabne jedheen duuba
ummanni gaafa galan madiinatti isa faarsan sayfiin isaa sayfii ajaa'ibaati jedhan waytima kana Umar xalayaatti barreessee sayfii keessan ka faarsan sannatti ergi jedheen achi itti erge Umaritti Umar sayfii isaa fuudhee laalee yoo jedhu sayfiin isaa sayfii ummataatiin garaagarummaa hin qabdu sayfii itti deebisee waan jedheen sayfiin kee sayfii ummataatiin garaagarummaa hin qabdu maalii faaruun isii jedheen duuba waan jedhee yaa Umar sayfii natti erginaan jette malee yoom dhundhuma natti erginaan jette jedheen ka dalage dhundhuma kana irree kana irree tiyya yoom waliin erginaan jette jedheen sayfii callaana erginaan jette sayfiin ufiin hin dalayduu jedheen irree dalaysiisa Allahu akbar akkanatti himeef duuba jagnooti akkanaati guyyaa saniin keessatti warra akkana dalagee jira duuba qissa achi keessa odeeffamurraa halkan gaafa agartee lolli walit dhaabbatee deemuu san sa'aadni dhukkubaa qasrii fooqii gubbarratti hafee deemuu hin danda'u achirraa agartee ka micaa xiqqashaa ganna 7 callatu isa bira hafe dubartiillee biratti nafne dhiirtillee biratti nafne biraa saabatte lolatti kutan sa'aad waraana ni dhabe arguu dadhabe lafa halkanii oduun agartee ni citte irraa waan ummanni keessa jiru ni wallaale isaa dhibamaadha farda yaabbiin danda'u dhaabbachuu hin danda'u taa'uu hin danda'u akkasitti achii gaggombifamee ta'a micaa xiqqashaa ganna 7 kana ergate mee micaa deemi achiin narraa nafini waan isaan dalagan laalii natti deebi'i jedheen micaan deemee dhaqee laalee micaa xiqqashaa ganni 7 dhufee waan jedheen taphatutti jiranii jedheen Allahu akbar micaa xiqqashaa taphatu jiranii jedheen sayfiin akkanatti taphatanii Allah Sa'ad waan jedheen sun jabeenya guyyaa ilmoo lolaa miti maaliif jennaan micaan xiqqashaan beeku waan isaan taphatti jiran se'a duuba ummata sayfii morma walirraa jiru kana kakuun kaan garas buusu kakuun garana buusu kana micaan agartee maas se'a tapha se'a duuba inni ijoollee qissaa guyyaa san keessa odeeffamurraa tokko kana taarika guyyaa san keessa odeeffamurraa dubartoonni gaafsan lola dhayxe waan jettim yeroo waraanni jabaate saniin keessatti itti seennee jette lola warroota madoo ka agartee ka faarisii ka dhahamanii lafa gahan namni ajjeesu nuhii jette yoo garii isaanii ooraa isaanitti nutti mul'ataa sodaanne ijoolleen ajjeesaa jennaanii jette ijoollee teenna ijoollee ganna 7 jala yaatu tanni akka ooraa isaaniin agarree jibbaaf jecha ijoollee irratti ijoolleedhaan ajjeesaa jennaanii jette ijoolleetu lubbuu keessatti hafte keessaa baasaa jette akka kana dalaynaa jette yoo kam agartee madoo muslimaatitti dhufne mootuu lafaa ol qabneetii bishaan obaafne shaaffee buufne fi yaallaa jette akkana dalaynaa jette agartee dubartootiin gaafa sanii Allahu akbar namni cufti hujii qaba yaa obboleewwan cufti namaa gahee qaba zamana saniin keessatti akka zamana keenya kaarraa kanaa miti duuba rabbi isaan irraa haa jaalatu akkana dalaynaa jette dubartoonni gaafa sanii akkana dalagan duuba waan gaafa san keessatti odeeffamurraa sa'aatiilleen deemee dhiifama duuba sa'aadii ilma abbaa waqaasii taraa agartee afuriin Allahu akbar jedha taraan duraa ka qophaahuu keessaniiti ka lammataa kophee hidhadhaa ka sadaffaa agartee ka jagnootiin keessan ummata haa gammachiisu ka afraffaadhaa agartee namuu waraana gugadhaa jedhe ajaja amiiraa kilaafuun hin ta'u ajaja amiiraa kilaafuun hin ta'u gaafa duula badrii wanni sahaaban akkasii halaakamteef ajaja nabii kennaa kilaafte akkamitti nabiin gaararraa namni tokko akka gadi hin buune jedhee nama 50 gaara gubbaa qubsiisee yoo nu fixanillee yoo nu hinjifannee argitanillee yoo nu fixanii ka akka allaattiin foon lafaa guuratutti lafaa nu guuran argitanillee isin nutti gadi hin bu'inaa jedheen duuba nabiin faa waraana duraa keessatti ni hinjifatan salawaatu rabbii wasalaamu alayhi hinjifannoo nabii faa arginaan maal asii goonaa miti nullee gadi haa duunnu jedhan ummanni hinjifatee boojuu guuruu jira haala kanaan achirraa gadduunnaan isaan hin arganii kaalid gara isaan hin argineen dhufee isaan halaake gaafas kaalid warra kaafirtoota irraayi mushriktoota keessa jira hagasiif agartee haga isaan ajaja nabii kilaafanii gabbu'aniif cabnanni sun argame har'allee gaafa agartee rabbi sarraa haa jaalatuuti sa'aad agartee
Allahu akbari afur hagan Allahu akbar jedhutti waraanatti akkan seenne jedhe yeroo sa'at takbiirtaa dura Allahu akbar jedhe lammaffaa sadaffaa afraffaa tartiiban oofu jagnootiin obsuu dadhabde haganni afurii hin gahu baniin sa'aadii achi itti seente namni dura itti seene Qaaqaa bin Umar at-Tamiimii jedhan sa'aad achuma laalee yaa rabbi an irra dabreefii jira irra dabriif yaa rabbi yoo isaan an hayyamsiiniif illee an irra dabreefii jira irra dabriif ummata muslimtootati yaa rabbi tumsi akkana jedha sa'aad baniin sa'aadillee osoo isan eegin itti dabarte yaa rabbi irra dabriif an isaanii hayyamee jira iznii godhee jira tumsa ummata muslimtootatii kenna baniin Bujaylallee akkasii itti dabarte yaa rabbi agartee an isaanii hayyamee jira irra isaanii dabree jira isaanii dhiisee jira yaa rabbi tumsiif akkatti baniin Kindiillee itti dabarte osoo inni Allahu akbarii afran waliin hin gahin obsuu dadhabee ummanni muslimtootaatti saabate duuba sa'aad dubbii kana waan beekuuf cabnana argamaa amrii amiira mu'mintootaa kilaafuun amrii agartee ka hogganaa jeeshaa kilaafuun cabnana fidaa waan beekuuf dafee rabbi kadhate du'aayin sa'aadii immoo awwaatamtu nabii kennatu yaa rabbi du'aayii sa'aadii awwaadhu jedhe gaafa agartee duula badrii keessattii fi akkasuma duula uhudii keessatti illee ni odeeffamaa gaafa duula badrii nabiin kenna du'aayii kadhatee fi du'aayin sa'aadii awwaatamtu beekamaa seenaa isaa gaafa itti dhufnu inshaallaa ni baranna kanaaf rabbi kadhate daddafee yaa rabbi agartee kaa an hayyameef jedhe yaa rabbi warra itti seene mara ajaja isaa osoo hin eeggatiin ariifatanii itti duudan mara an hayyameef jedhe duuba akkasiin rabbiin cabnanan finne milkiin ummata muslimtootati argame seenaa Qaaqaa bin Umar at-Tamiimii irraa gaafsan waan himan guyyaa jalqaba dhufe callaa taraa 30 hujuuma jedhanii afaan arabaatiin hujuum jedhanii afaan keenan itti cabsu waraana agartee gizee tokko asii ol ka'anii itti gugatu taraa 30 seene jedhan agartee Qaaqaa bin Umar at-Tamiimiin riwaayaa biraa keessatti waan jedhan sa'aadiin salaamuun dhaqqabnee jedhan yeroo dhufe waraanatti seenuu malee akkasiin akka dhufeen agartee taraa 30 itti seene jedhan Qaaqaa bin Umar at-Tamiimiin jagna agartee muummee hin qabne nama akka isaa lola keessatti akka waan hin argaminiiti insha Allahu ta'ala akkuma barannuun arguu teettanii seenan isaa deemaatuma dhufa waraana mara cufattuu gahee hedduu qaba insha Allah gaafa magaalaa agartee itti aantuuf irraa dubbachuu jiraannullee keessuma jira inni warra gahee gurguddoo qabu irraa fi darsiin kenna asitti dhaabbataa waan dubbannu kana immootu maqootii agartee isaanii haffazaa yaa obboleewwan warra agartanii waan adda addaa jala teettanii filim adda addaa jala teettaniitu haffazdanii maqootii sahabaa haffazaa maqootii jagnootii haffazaa taarika keessan ka islaamaa akkan irraanfanne taariin islaamaa awwaalamaa deemaa jira akka hin awwaalle duuba maqootii jagnootii kana haa barannu ilmaan teennatti maqootii isaanii haa baafannu akka rabbiin kenna insha Allahu ta'ala nama akkasii agartee ilmaan teenna nu godhu kuni haqanurra jiru duuba haqanurra jiru kanan isiniin jedha insha Allahu ta'ala مقرين نبرا قهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء أسرت واني سيادة چيسو بربادو دي فما نمني أغرتني شيخ كينا شيخ سعيد أبو بكر أغرتي عالم كينا قدا كبيا ورا أغرتني بيا كيستي سيرا نبي كينا نما برسي سودان سينا نما قرائي سودان بيك كمان عالم قدا بيا كينا كيستي أغرتي كادائي قدا بيك كمان سن بمني أغرتي من حاكما جراني isaan gargaarsa fagartanii bakka adda addaa irraa koreen ijaaramtee dhaabbatu jirti warri isaan gargaaruu feetan du'aa isinii goona rabbi isinirraa haa jaalatuuti karaa agartanii waatsaappii kiyyaan ta'e imoo kiyyaan ta'e na qunnama insha Allahu ta'ala isiniif erginaa agartee akkaawuntii irra galchitan akkaawuntiin banamee seeraan agartee koreen itti filamtee akkasitti waan agartee gargaarsi godhamaa jiruuf jecha aalima guddaadha rabbiin nu hambisu rabbiin subhaanahu wa ta'ala zaman irraa boodaa keessatti ilmiini fudhataa jedhan akkamiin fudhata jennaan aalimman fudhatuudhaan fudhataa jedhan dura aalimmanuma keessaa guura aalimman gurguddaa kana eegasanii hoo akkasiin duuba ilmiin lafaa dhabamtire gaafa aalimman guurate maaltu lafa jirare ilmiin guuramte waliin akkana akkasitti fudhataa jedhe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam rabbiin waan bisuu sheeka kenna rabbi umrii nu haa kaa'u haga dandeennee cinaa